Akkam jirtan yeroo darbee kumaan kaasuudhaaf yaalee ture viidiyoo darbe keessatti akkaawuntii akkamitti riikardii akka goonu joornaalaayizii akkamitti akka goonu fi leerjeriitti illee akkamitti akka galmeessinu kaasuudhaaf yaalee ture. Mee har'aan tan ammoo akkamitti akka hunduma isaa hanga tiraayil baalaansiitti illee akkamitti akka hojjetan waliin ilaalla. Jalqaba irratti March 1 the following asset were invested. Kaashiin keenya 3,500, sappiilaayin keenya immoo 1,200, akkaawuntii riisiiveebilii 950, footoogiraafii 15,000 fi waliigala isaaniidha. Ammoo gisee isaan kana hunda walitti hidhaatan qarshii 20,000 fi 650 taati yookaan birrii doolaara 20,000 fi 650 taati. Isaan kana akkamitti akka hojjetan harkaan yoo ilaaluu isin barbaachise harkaan akkamitti akka hojjetamu ilaaluu ni barbaaddan taanaan karaan nuti itti hojjennu tokko ni jira. Karaan nuti itti hojjennu sun immoo karaa salphaa ta'e ilaalla. Akkamitti akka hojjetamu asitti ilaallu. Kaashiin keenya jalqaba meeqa ture? 3,500. Asitti kaash 3,500. Itti aanu immoo akkaawuntii riisiiveebiliidha. Akkaawuntii riisiiveebiliin keenya immoo 950. Itti aanu immoo sappiilaayiidha. Sappilaayiin qarshii yookaan takkaa fi 200 doolaara 1,200. Itti aanu immoo ikiipimentiidha. Ikiipimentiin keenya immoo asitti isa gabaasiin barreessuudhaaf yaaluu hiyya 15,000. Waliigala isaaniidha immoo kaapitaaliin keenya akkam ta'a? Kaapitaaliin keenya immoo isaan kan hunda gisee walitti 20,000 fi 650 ta'a jechuudha. Isaan kun maal jennaani? Intarii isaanii jechuudha. Intiriin isaaniidha. Joornaaliin intiriin isaaniidha. Bifa kanaan barreeffama. Yeroo jalqaba irratti maanta hojii jalqabuudhaa deemnu jechuudha. Inni kun qophatti isaadha maal jedhama? Isaan kun amma kakaashii kun qophaan isaadha akkaawuntiingidha. Adiis kaash akkaawunti qophatti kan jiru kun jechuudha. Inni qophaa jiru kun kakaashiidha kun maal jennaani? Akkaawunti. This is also account, this is also account, this is account. Isaan kun immoo gisee wal irra kaa'amu joornaalii jedhamanii jechuudha. Bakka takkatti kiroonooloojikaalii keenya ilaalamu. Asitti March 1dha waan isin galuu barbaadu. March 1 akkanaa jechuudha. Kaapitaaliinis akkasitti barreeffama. Asitti kaapitaaliin kun waan achi siqee barreeffame DB kireediitiidha. Kaapitaalii yeroo hunda owner equity jedha waan jiruuf owner equity keenya immoo yeroo dabalu maal jenneeni when owner equity is increased it is recorded under credit jennee jechuudha. Kireediitii jala galama. Kaashii akkaawuntii riisiiveebilii sappiilaayi ikiipimentii warreen kun immoo asseetii jala waan jiraniif yeroo dabalan DB ta'anii as jala barreeffama jechuudha. Kana jechuun karaa biraatiin akkana gootanii this is DB jechuun dandeessanii kan immoo kireediitiidha jechuudha. Bifa saniin akkasitti laaluu dandeessanii. Guyyaa itti aanu immoo Maarchii 1 kanarratti maal godhanii Anaahil paid 2,400 for rental contract. The payment is for 3 months rent. Sirriitti akka hubattan lalgaasitti. 3 months rentiin kun baatii 3 jechuudha. Qarshii 2,400 kafale namichi. 2,400 kafalee 2,400 kun ji'a 3 kafalee jechuudha. Ji'a 3 if dubra kafalee ganaa keessa jiraachuudhaaf. San booda maal goona? Asitti slaayidii irra mul'atu kana ilaalina. Kan inni ana iskiriptuudhaan barreessu kana ilaala. Kareefu Maarchi 1 jennee itti deebisee immoo Maarchi 1 irratti Maarchi 1 san irratti Maarchi 1 maal godhee prepaid rent qarshii 2,400 san booda qarshiin 2,400 tun ni kafalamte. Yeroo asii kafalamte prepaid rentiin tun amma maal jala jirti jennee yeroo darbe viidiyoo darbe keessatti prepaid rentiin yeroo hunda asseetii jala jirti jechuudha. Itti aanu immoo maali? Inni akkaawuntiidha. Akkaawuntiin prepaid rentiidha. San booda kaashiin keenya dikiriiste kaashiin gisee dikiriiste maal ta'a? Kireediit ta'a jechuudha. 2,400 qannase yookaan hir'ate jechuudha. 2,400 hir'ate kaashiin. Prepaid immoo waan asitti dabalee DB'tti waan ta'eef prepaid rentiidha. Ganaa keessa jiraachuudhaaf atiif dura jiraachuudhaaf keessa jiraachuudhaaf abdii qabdu waan ta'eef kaashiin kan immoo ni hir'ate. Kaashii keetirraa qarshii kaashii qabdurraa hir'isteeti prepaid jedhanitti kanaaf kafalte jechuudha.
Mee kaatti aanu immoo Maarchi 4. Maarchi 4. Maarchi 4 irratti immoo maal godhee purchased photographic equipment on account from Palmer photographic equipment for 2500. Kana jechuun maal jechuudha? Equipmentiin kana ni bite jechuudha. Equipmentii kana kan bite immoo kaashiidhaan hin binne salafaan bite account irra bite. Kanaafuu gaafa salafaan bitu asitti equipmentiin keenya maal ta'e? Equipmentiin keenya maal ta'e? Waan equipmentiin qarshii 2500 baasu dabalee jechuudha. Gaafa dabalu immoo kaashiidhaan silaa bitee jiraate kaashiin asitti kireediit ta'a diikiriis ta'a. Immoo liyaabilitii dhammaanta ganaa kafaluu ta'a akkaawunti peebiliidha jechuudha. Akkaawunti peebilii ta'a kun akkam taati qarshii 2500 liyaabilitiin gadi wanti namaadhaa kan nuti kafaluu keenya qarshii 2500 dabaltee akkaawunti peebiliin keenyas bifa saniin akkasitti dabalte. Maarchi 5 received $850 from customers in payment for their accounts. Maal godhe asitti waan duraan qarshii duraan gartii namaa uummata kannii ture sen jechuun asitti yeroo jalqaba kaanu akkaawunti riisiivebiliin keenya qarshii 950tu ala jira ture. Achirraa immoo Maarchi 5 irratti Maarchi 1 kanne kana waan asiin Maarchi 1 kanne kana Maarchi 5 irratti immoo maal godhe kaashii fudhate jechuudha. Qarshii harkarra fudhate kaashiin keenya maal ta'e? Kaashiin keenya ni dabalee jechuudha. Asitti qarshii meeqaan dabalee? Qarshii 850 dabalee. Qarshii 850 gaafa dabalu akkaawunti riisiivebiliin keenya immoo akkaawunti riisiivebiliin asirraa hir'ata jechuudha. Qarshii 950 kan Maarchi 1 kanarraa hir'ata. Qarshii 950 kanarraa kireediit ta'a. Kireediit jechuun asseetii jala jira akkaawunti riisiivebiliin. Kanaafuu maal ta'a? Qarshii 850 hir'ate jechuudha. Inni itti aanu immoo Maarchi 6 asitti hedduu isinitti kan mul'atuuf Maarchi 6 immoo maal godhanii Maarchi 6 immoo maal godhee paid 125 for new SP newspaper March 6 paid 125 for newspaper advertisement. This is advertisement kun totally miscellaneous expense jennee qabannu nuti. Miscellaneous expense jechuun baasilee xixiqqoo jechuun miscellaneous expense keenya yeroo hunda gisee increase ta'e diibita. Gisee expense keenya increase ta'e when expenses increase it is recorded under debit, but when expenses increase it is recorded under credit. Ammasitti miscellaneous miscellaneous expense tun maal taati? Asitti diibit taati jechuudha. Yeroo hunda waan diibit ta'u dura galmeessitan jalqaba irratti jechuu akkaawuntii kiroonoloojikaalii. San booda maal ta'e diibit miscellaneous expense diibit jechuun isaadha immoo kaashiin keenya kun jechuudha. Wanti qabnu kun baasiin tokko dabalaan qarshii natti hirkaa qabdu sun harkaa hir'ata waan ta'eef kaashiin keenya diikiriis ta'a jechuudha. Qarshii 225 diikiriis ta'a jechuudha. Kan itti aanu immoo Maarchi 10 irratti Maarchi 10 asitti Maarchi 10 irratti immoo maal godhe paid 500 primary equipment ink to apply debit down. Amma kana maal godhe account payable kana kaduraan irra ture san jechuudha. Naannoo kamitti asitti Maarchi 4 irratti qarshii 2500 bite. 2500 equipmentii bite. Equipmentii bite ammoo salafaan bite jechuun duubee bite jechuudha. Account payabiliidha ganaan kafalle qarshii 2500 irra jira jechuudha liqiin nama. Maarchi 10 irratti immoo Maarchi 10 irratti maal godhe namichi maal godhe qarshii 500 kafale. 500 kafale jechuun immoo account payabiliin isaadha jechuudha. Account payabiliin isaadha. Idaan namaa irra jirtu sun qarshiin 500 irraa kafale baasee. Account payabilii waan asitti diibiteef maaliif account payabilii waan asitti diibiteef qarshii namaa san irraa kafale jechuudha namichi. Maallaqa namaa san irraa kafale waan san irraa kafale liyaabilitiin isaa diikiriis ta'a. Gaafa liyaabilitiin diikiriis ta'e immoo maal ta'a jennee liyaabilitiin gaafa diikiriis ta'e diibiitii jala galmeessina gaafa inkiriis ta'e immoo kireediitii jala guunaa jechuudha. Kanaafuu account payabiliin isaadha qarshii 500 hir'ate jechuun isaadha. Kaashiin isaatis kaashii qaburraa baasee kanneen waan ta'eef kaashiin isaadhaan hir'ate
diibiit goonaa jechuudha asitti. Akkas galmeessina. Maarchii 13 maarchii guyyaa 13 jechuudha. Maarchii guyyaa 13 paid receptionist 575 for 2 weeks salary. Kana jechuun maal jechuudha? Expensiin isaadha ni baasiidha. Namitti isaaf receptionist jechuun keessummeessituu isaadhaatiif qarshii 575 kafalee salary expense isaadhaa meeqaan dabaltee expensiin isaadhaa hojiidha jechuudha. Baasii qarshii 575 jechuudha. DBT miti gaasitti krediitii miti akkanaa hubattan krediitii miti laalasitti DBTdha. Kisii qeetii qishoona jalaa sanboota immoo kaashiin kee expensiidha waan ta'e kaashiidha asitti jechuudha. Kaashiidha. Ka kaashii kun immoo qarshii meeqaan irratee qarshii 575 irratee jechuudha. Kattaan immoo maarchii guyyaa maarch 16 irratti maal godhe received 1980 from sales for first half March. Maal godhe kaashii kana jechuudha ni gurgurate maanta waan hangammaa dalagaa ture waggaa kana waan dalagaa ture qarshii 1,800 ni fudhate ni gurgurate waan san waan dalagu jira san kaashiin isaadha meeqaan dabala kaashiin isaadha qarshii 1,980 dabale. Kana jechuun isaadha immoo seeliin isaadha gurgurtaan isaadhaatis akkasumatti qarshii 1,980 dabale jechuudha. Seelsiin immoo owner equity jala jira. Owner equity immoo gizee dabalu maaliin barreessina jennee krediitiidhaan barreessina jennee jechuudha. Sanboota akkuma asirraa agartan kan muuduma kanaan jechuudha. Muuduma kanaan deemee gaafa maarchii 20maatis purchased and paid 615 supply qarshii 650 ni bite 650 kabite kan kaashiidhaan bite supply isaadhaa increase supply is recorded under asset account okay. Sanboota kaashiin isaadhaa qarshii meeqa qarshii 650 jechuudha. Kan baasee jechuu baasee waan san bite. Sanboota maarchii 27 immoo maal godhe maarchii 27 paid receptionist 575 for 2 weeks ammas kareef galmeessine sun jechuun naannoo kamii galmeessine receptionist isaadhaaf kakafale ji'a torbaan lamaadha. Naannoo kanatti maarchii 6 kanarratti kakafale san asii kakafale kana ammas torbaan lama booddee jechuudha. Torbaan lama booda maal godhe asitti maayis akkasuma kafaleef jechuudha namittiidhaaf qarshii 575 kafalee fi salary expense isaadha qarshii 575 qarshii 575 kun ammoo kaashii irraa akkasiin irratti jechuudha 575 irratti jechuudha. Maarchis 31 immoo paid 69 for telephone bill for the months. Maarchii guyyaa 31 kan ammoo masilaanis expense isaadha qarshii 69 taati kaashiin isaas qarshii 69 decrease taati misalaanis expense isaadha ammoo maal taati increase taati qarshii 69 baasiin isaa dabalte qarshiin isaadhaan irratti jechuudha. Maarchi 31 paid 175 for electricity bills laalaasitti misalaanis expense fudhate jechuudha. Misalaanis expense kan ammoo maal godhe karee buutillee newspaper advertisement isanis akkasuma fudhannee misalaanis expense jennee galmeessina jechuudha. Account of misalaanis expense jala galmeessina. Kaashiin immoo qarshii 175 irratti. March 31 received 1,870 from sales for the second half. Yeroo itti aanuuf jechuudha. Second half itti aanuuf ji'a tokko keessatti walakkaa ji'a lammaffaadha. Walakkaa ji'a tokko isa lammaffaa jechuun gaafa guyyaa tokko irraa hanga gaafa 15 qarshii 980 fudhate haree bulaallisan jechuudha. Isarra fudhate 980 isa fudhate naannoo kana fudhate jechuudha. Naannoo kanatti maarchii guyyaa 16 walakkaa ji'a tokko
walakkaa duraa jechuudha. Walakkaa jalqabaadha. Guyyaa tokkorraa hanga guyyaa 16 walakkaa jalqabaadha jechuudha. Qarshii 1,800 gurgurtarraa argatee walakkaa lammaffaadha immoo qarshii 1,870 gurgurtarraa argatee jechuudha. Kaashiin isaadhaa meeqaan dabalee qarshii 1,800 dabale. Seeliin isaadhaa immoo meeqaan dabalee naannoo kanatti kan mul'atu kana jechuudha. Qarshii 1,800 dabale. Kaashiin gaafa dabale diibita. Seeliinis gaafa dabale diibita. Sales March 31 sales on account total 1,675 for a month. Account receivable ni isaadha immoo ka gaafa guyyaa 31 Maarchi 31 dha kana gaafa irra deemee ilaalu qarshii 1,675 seelsiin isaadhaati jechuudha. Account receivable gurguratee jira lafa gurguratee ganaa fudhata jechuudha namarraa account receivable fudhata. Seelsiin isaadhaatis akkasumatti qarshii 1,675 jechuudha soorii. Sanboota dhumarratti maal godhee yield withdraw 1,504 personal use qarshii itti fayyadamuudhaaf jecha maal godhee withdraw godhee yookaan ibduu irraa baasee jechuun maallaqa sanarraa qarshii 1,500 gisee baasu drawingiin yeroo hunda as jala keenya jechuudha. DBT jala keenya gaafa when the drawing is increase or withdrawing is increase we put under debit the same with that of dividend. Dividend illee gaafa increase godhe dividend qarshii natti baastu sun qarshii keenya baastee qoqqoodatti corporation yoo ta'e as jala keessa jechuudha. DBT jala keessa. Kaashiin kee immoo maallaqni itti callaan qabdu sun qarshii meeqa ta'e qarshii 1,500 irratti jechuudha. Amma gaa waan isin akka hubattan barbaadu maal yoo jettan isaan kana tokkoon isaadha jechuudha. Jalqaba irraa kaasnee hanga ammasitti naannoo kanaa kaasnee kaashii qofa ogurre jechuudha. Kaashii qofa ogurre akkam taati kaashii qopaasaadha jechuudha. Waan kaashii kana qofa yoo gurtan ta'e akkam taasisanii asitti jalqaba kaashiin keenya as jira naannoo kana jira kun naannoo kanatti isin mul'ata yoo ta'e qarshii 3,500 Maarchi 1 kaashiin keenya kan nuti qabnu Maarchi 1 idhaan qabna. Maarchi 2dhaaf laal haa dabalu kan irratti Maarchi 1 the same ammallee jechuudha. Asitti qarshii 3,500 qabna akka hubattan waan kun akka qajeelatti isin galuun barbaade. Inni itti aanu immoo asitti qarshii asii pilaasiidhaan qabatanii asitti immoo maayinisiidhaan qarshii 2,400 kanammoo cale wanti kun waan an akkana yaaditti ilaalla akka isin galuuf jeetii yaadii malee wanti akkanatti qabatanii jiru jechuudha. Gizee wanni daleenu joornaalii isaadhaa gizee daleenu akka isin hin dhibnee fi Maarchi 4 kana isin sarratanii akkas gootanii Maarchi 4 irratti immoo qarshii meeqa Maarchi 4dhaan qabu Maarchi 5dha. Maarchi 5dha qarshii meeqa qaba qarshii 850 qaba jechuudha namicha kun qarshii 850 maal qaba ida'uudha jechuudha. Akkasumatti illee kattiyaanu immoo Maarchi 6 tana asiin akkana bootanii Maarchi 6 immoo kaashiin isaadha irni irratee dura gaafa dura irratu qarshii meeqaan irratee qarshii 125 irratee akkasumatti illee maasiis Maarchi 10 gatii qarshii namatti irra jirtu san ofirraa kafalee qarshii 500 irratee Maarchi 10 akkasii Maarchi 13 maas kaashiin isaadhaa meeqa ta'e kaashiin isaadhaa 575 hir'isuudha jechuudha asittis. Maarchi 16 immoo maal ta'e Maarchi 16 ni dabalee qarshii 1,980 ta'uu lakkaa bara dareef jennisanii ni dabalee si pilaasiidhaan keessan tana jechuudha. Isii tana ida'uu gootanii keessanii kattii aanu immoo Maarchi meeqaa Maarchi 20 maal godhee kaashiin isaadhaaf sappilaayii biteeti ni dura irratee inni hir'isee jechuudha qarshii 650 irratee. Akkasumatti illee maasiis deebisnee bikka kaashiin jiru kana deemna waan ta'u nuti leejjarii joornaalii godhuu deemna waan ta'eef
kaashii meeqaan kaashii qofa fudhannaa jechuudha amma maarchi 27 maarchi 27nis maal godhee kaashiin isaadhaa 575 duraa hir'ate jechuudha 575 duraa hir'ate maarchi 31 sorry maarchi 31 maslaanis expense kafalee qarshii 69 ta'ee duraa jechuun dikiriis godhee jechuudha. San kanatti aanumoo akkasumatti illee maas guyyaa maarchi 27 yaa maarchi 31 qarshiin isaadha 69 jennee maslaanis expense kabiraatii jira guyyaa 31 dha kana jechuudha. Maarchi 31 maslaanis expense isaadha qarshii 175 kafalee katti aanumoo elektirisiitii minaamin jee kafalee isa sanii kaashiin isaadha amma asitti dabalee maarchi 31 kanarratti 31 kun laala amma sadii geenyi immoo akkas geenyi na fakkaatti qarshii isaadha ni dabalte sitti qarshii 1870 jechuudha asitti da'uu fi hir'isuu akka isin eegaluuf jeeti ilaala sirriitti akka isin eegaluuf jeeti malee wanti kana barreeffamu hin jiru gizeenii fi joornaal goonu sagadii san gizee daleenuu akka isin qajeellotti isin eegaluuf jeeti kaniin kana hojjechuu jiru. Seeliin isaadha akkas jennee akkaawunti riisiivebiliin isaadha wanti itti haa hin qabnu maarchi 31 inni keenya immoo ammas maarchi 31 isa afuraffaadha jechuudha maarchi 31 kaashiin isaadha ni hir'ate qarshii meeqaan hir'ate qarshii 1,500 hir'ate jechuudha dirooyingii godhee amma isaan kana hunda fuuneeti maalitti hojjennaa joornaalii hojjennaa jechuudha amma joornaalii bifa kamiin hojjettanii yoo jenne bifa kamiin hojjennaa yoo jenne sirriitti akka hubattan joornaalii kana bifa kamiin hojjennaa bifa kamiin harkachuu dandeenyaa jettan kamitti hojjechuu dandeenyaa jettan jalqaba waan nuti barreeffamu akkuma sirraa argatan kana laa kun deeti jennaan maarchi 1 anillee akkasumatti hin barreessine fakkaatti asitti maarchi 1 dha maarchi 1 jira ishii katti aanu maarchi 5 ni jira maarchi 6 maarchi 10 maarchi 13 maarchi 16 March 20, March 27, 31 afurii jechuudha. Afurii hin barreessinis akkasitti bifa kanaan jechuudha. Afur 31 takka 2 3 afuriin barreesse jechuudha. Kanaafuu isa kana eega deetii kana barreeffattan booda bifa kanaan barreessin jechuudha. Hundaa'u kana tolchitanii isin iyyuu mul'ate asitti waan akka hubattan barbaadu yeroo darbe isinitti himeen ture viidiyoo dura irratti jechuudha. Akkaawuntii bikka kana barreessitan maqaa akkaawuntiidha. Maqaan akkaawuntichaa kaashiidha. Ka kaashii kun qoftiin akkaawuntii jedhama. Ka walitti dabalatee sun immoo amma fakkeenyaaf asitti yoo jalqaba irratti jechuudha. Kaashii kana qofa olaalle ka kaashii kana qofti kunis akkaawuntiidha. Kunis akkaawuntii riisiiviliin akkaawuntiidha. Sappilaayin akkaawuntiidha. Footogiraafiin akkaawuntiidha. Isaan kun hundi footoo ikwipimentiin akkaawuntiidha. Kaapitaaliin akkaawuntii kophaatti jechuudha. Singil gizeetan kana yeroo darbe akkuma jennesan jechuudha. Kanaaf walirra gizee deebiin immoo joornaal intirii jedhaman jechuudha. Jeneraal joornaalii sanii immoo akkaatamsi dalaguu deemu. Jeneraal intirii yookaan jeneraal joornaal kan jennu sun joornaal gizee goonu. Kanaafuu asitti maarchi 1 aayitamiin isaadha kaashiidha. Waan beekamuuf irraa dhiisee poost riiferansiin isaadha 1.11 dha. 1 akkaawuntii nambarii kana waan barreessinu laal jalqaba maal barreessina akkaawunti maqaa kaashichaa maqaa akkaawuntichaa barreessina kaashiidha jennee. Maqaa akkaawuntii eega barreessanii booda lakkoofsa akkaawunti nambarii jechuudha. Asseetiin lakkoofsa tokko jennee akka waan boqonnaa tokko tuqaa tokko jechuudha. Asseetii jalaa immoo kaashiin tokko ofirra jira. Ka tokko ofirra jiru kana maal goone waan nuti asitti tokko gooneef maaliif kaashiin asseetii jalaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irra jira jechuudha. Kanaafuu akkaawunti nambariin tokko. San booda deetii akkuma barreessine akkanuma barreessinaa jechuudha. Akkuma immoo barreeffaman kanatti. Sirri ilaala asiin maqaa manziitii barreeffama. Manziin biraa silaa jiraatte maarchii malee misila apiriiliin jiraatte apiriil jennee bika kana barreessina jechuudha. Maarchii qofa waan ta'eef waggoota qofa fudhatee deetii kanaas akkasii barreesse. Aayitamiin kun kaashiidha. Kaashiin beekamaadha. Poost riiferansi jechuun booddeedhaan wanti kun diibiit kan ta'e kan itti dabalee qarshii meeqaan dabalee jalqaba qarshii 500 fi 500 dabalee jechuudha. 500 fi 500 dabalee asitti diibiiti goona. Kireeditiin keenya hin kaamu. Qarshii 2,400 qabeenya kun immoo kireeditii dikiriis waan ta'eef jechuudha. Asitti maasiis akkasumatti illee qarshii 850 kun ni dabale ilaali. Pilaasii jira.
waan hin harkaan barreessitan abitaan bira na ilaala. Pilaasiin ta'e jirtu tun maali? Qarshii 850. Waanni maayinasiin bira jirtu immoo 125 tun kireediit taate jechuudha. Kafaltii birraa kafalee wanni kireediit taate tun baasiidha. Kireediitidha. Asitti kaashii dabalee kaashii tirrate jechuudha. Kaashii qofa jechuun maanta na ilaala. Onalii kaash. Sanboota asitti 575. Kumta kaafi 980 kun ammas ni dabale asitti meeshatti hin barreesse naannoo kana kan hin barreesse kana laa kun asitti ban hin barreesse kana sanboodaan maal goona asitti maal goona qarshii 650 hir'isuudhaan hin kaa'e akkuma isin mul'atu waan kattee aanu 575 hir'isuun hin kaa'e 69 hir'isuun hin kaa'e 175 hir'isuudhaan ta'a linka hodoo hir'isuu gootanii kanatti expensiidha waan ta'eef ni baase qarshii irraa baase kafalee Samboota immoo maal goonee asitti qarshii 1,370 tan ida'uudha. Tun immoo dirooyingiin maali? Tootaaliin takaashiidha jechuudha. Dhumaa qarshiin dirooyingii ta'uun sun maali? Qarshii 1,500 jechuudha. Samboodaan immoo normaal baalaansiin isaadha akkamitti ta'a? This is normal balance jedhama jechuudha. Kun normal balance jedhama yeroo baay'ee normal balanceidha. Kireeditii jalatti hin barreeffamu. Yeroo hunda the amount that recorded under debit is greater than the amount recorded under credit jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Waan inni maalleen inni argate sun hundi isaadha. Debit jalatti kan inni hirmaayisuun irra guddaadha jechuudha. The amount that the cash is increase is greater than the amount that decrease. Credit jedhamu barreeffama kanaan ol guddaa. Kana jechuun debit waan inni gooneef maaliif normal balance of cash is always normal balance of cash is DBT jechuun normal DBT guna 3,500 hir'isuu 2,400 1,100 taati 1,100 ida'uu 850 1,950 taati kan amma ganaa irraanfachuu qabdanii sanboota 1,950 hir'isuu 1,125 1,825 taati hir'isuu qarshii 500 1,325 taati hir'isuu qarshii 1,325 hir'isuu qarshii 575 mee qarshii jedhan doolaratti jijjiira doolara jijjiira afaan waan na bareefi 750 taati 700 fi doolara 750 ida'uu qarshii sorry dolara 1,980 kana gisee irratti taani dolara 2,730 taati. Hir'isuu dolara 650 dolara 2,280 taati. Hir'isuu dolara 575 dolara 1,505 taati. Hir'isuu dolara 69 dolara 1,406 taati. 36 taati. Hir'isuu 1,775 akkasumatti illee jechuun isiin tunis irratti tun qarshii 1,260 taati. Ida'uu 1,870 gisee goone 3,130 taati. Hir'isuu qarshii doolaara 1,500 gisee goone doolaara 1,630 taati jechuudha. Diis 1,631 kun akka hubattan yeroo hunda maal taati? Sorry bilbilaan ifama kun takkaa fi 631 kun jechuudha. Akka hubattan waan hin barbaadu. Kun takkaa fi 631 kun is normal balance isa dhumaati jechuudha. Kan kaashi account receivable illee akkasumatti illee account receivabilitis account receivable reefuun tan akkuma ilaaluudhaaf turre account receivable asii bakka meeqa jira? Bakka 3. Account receivable account wanni qofa finna ilaalamaan tan akka hubattan waan accounting makuma accounting san barreessina kan asseetii qofa finnaa jechuu jalqaba. San booda accounting keenya account receivable keenya maal ta'a? Asii barreesse maqaa this is account name, this is account number. Qarshii isaadha account jala barreessine jala ifamaa jechuudhaan
Akkaawuntii riisiivabiliin keenya akkaawuntii neemii ni barreessina. Egaa akkaawuntii neemii barreessine immoo bakka kanatti akkaawuntii nambariin keenya takka tuqaa lama yookaan takka lama jechuudha. Asii 12 waan jennuun tun takka lama akka jettanii dubbistanii san booda akka asitti deetii barreessina akkuma hareefu sun jechuudha. Ayitam barreessina poostirii balaan diibiit kireediit normaal baalaansii isaanii akkasi baasna. Kana booda immoo akkam gootanii normaal baalaansii waan jiru kana diibiitii fi kireeditii jechuu baattanii normaal baalaansii jettanii yoo itti dhiistanis normaal baalaansii jettanii diibiit kireeditii jechuu baattanis rakkoon qabu ni beekama waan ta'eef asitti maarchi waan bira dheena akkuma reefu jennee sun jechuudha. Maarchi waan hier isa akkaawuntii riisiivabil 950 jira bikka kana jechuudha. Bikka kana 950 jira. San booda 950 tun as dhuftee diibiit taati jechuudha. Akkaawuntii riisiivabil maarchi waan 950 tun diibiit taate 850 tun immoo maaliif eessaa dhufte ni beekani? Isin tun ni kafalamte ilaala sitti kunu akkaawuntii riisiivabiliin teenya as jirti 850 tun ni irrattee jechuudha. Akkaawuntii riisiivabiliin waan ati salafa eeggataa turte tokko gisee sii galee irraa hir'ista. Fakkeenyaaf amma ati qarshii 1,000 nama kennitee jiraatte jechuudha. 1,000 sana kaashii namni sii fiduu taa'u qarshii 1,000 nama biraa qabaa jettee barreeffatta. Garuu immoo salafa nama abbicha bira jiru san maal gootaa qarshii 1,000 jetteetti abbicha san irra qabda jechuudha. Abbichi sun gisee firraa sii galche gisee galchee ati siif galche jechuudha. Ati maal gootaa kaashiin kee ammaas ni dabala. Garuu immoo akkaawuntii riisiivabiliin kee sun ni hir'ata. Kanaaf diibiit goone jechuudha akkaawuntii riisiivabilii. Akkaawuntii riisiivabiliin asitti 850 gaafa dabale diibiit goone. Gaafa irratti immoo kireediit goone 850 tana maal goone asitti kireediit goone jechuudha. Normaal baalaansiin isaaniidha ammoo asitti gaafa dhumarratti maali qarshii 1,675 kun ni dabalee diibiit goone akkasii barreessina. San booda asitti baalaansiin isaaniidha jechuudha. 800 kana gisee 950 hir'isuu 850 qarshii 100 akka taati. 100 akka ida'uu 1,675 1,775 taati jechuudha. Isaan kana hundaadha akkanatti barreessina. Daleenii fi sappilaayinis akkasumatti jechuudha. Asitti sappilaayin jalqaba 1,200 turte diibiit goona. Gaafa maarchii 20dha ammoo maal taatee 650 diibiitti jechuu jaallachuutu. Kanammoo yeroo inni fi boodittiin kireediit goonuu jira sappilaayin gizeetti kireediit goonuu jira ammaa miti garuu asitti baalaansiin isaaniidha akkasumas barreessina. Isaan asii barreeffamu kana sirrii ilaalaa. Dhumarra barreeffamu kun jechuudha 850 asitti immoo 1,775 asitti immoo 1,631 kun hundinuu booda bikkatti galan qaban jechuudha gizee poost goonuu jechuudha. Leejjer jedhama immoo wanti isaan kun. Kattiyaan immoo footoograafii equipmentii prepaid rentidha kattiyaan. Prepaid rentiin kun maal jenniini sappilaayin kun afurii sirii waan bira kuteef akkaawuntii riisiivabiliitti aanee noot riisiivabilii jira saniif bira kutee jechuudha. Garuu asirra waan hin jirreef lakkoofsa kana soosuu hin fayyadamin 1.2 1.4 jennee 1.5 waan itti jenneef kanaaf jechuudha 1.3 waan bira kuteef there is not receivable. If there is not receivable we will use it 1.3 jennee fayyadamna jechuudha. Asitti immoo garuu 1.3 jennee waan fayyadamsaniif prepaid rentiin akkasumatti maarchi waanii qarshii 2,400 diibiit taate jechuudha. Qabeenya keetii kanatti fayyadamta jechuudha. You can claim that. Asseetii keessan irratti kileemii waan qabduuf maal jennee diibiit gooneen normaal baalaansii isaadha 2,400 isii tanaas akkasuma ilaaltanii booda gisee poostu goonu bikkatti poostu goonu qabna. Footoograafii equipmentiin isaadha maal jennee maarchi 1 fi maarchi 4 jira diibiitidha jechuu isaa lachuun ni dabalanii qarshii 15,000 doolaara 15,000 fi doolaara 2,500 normaal baalaansiin kun asitti gisee daballee 15,000 ta'uu 2,500 17,500 taati normaal baalaansiin isiidha jechuudha. Normaal baalaansiin isiidha akkasii. Maarchi waan maaliidha inni akkaawuntii peebilii jechuudha. Akkaawuntii peebilii asitti wanti addaa tokko laal akka isin duraa waliin dhooyine kan barbaadu ni jirutu yaatiin dhageeffadha. Bakka kanatti akka hubattan wanti hubachuu qabdan maali? Reefuu jalqaba irraa kaasnee
indi baalaansii isaaniidha jechuudha. Kaashiidhaa meeqa jennee kaashiin asitti kan mura akka agartan kana asitti jechuudha kum takkaa fi dhibba jaha fi kaash maal jennee kum takkaa fi dhibba jaha fi 31 bakka kanatti jechuudha. Katti aanu immoo akkaawunti riisiivabil. Akkaawunti riisiivabiliin keenya immoo indi baalaansiin isaadha. Meeqa kum takkaa fi 775. Katti aanu immoo sappilaayidha. Sappilaayiin keenya immoo meeqa dhumti isaadha jechuudha. Dhuma isaadha ilaaltanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf sappilaayii isaadha. Kaasa asitti qarshii kum takkaa fi 850 kum takkaa fi 850. Katti aanu immoo account of prepaid rent prepaid rent mee kana gabaabseetiin qabee akkasiin qabatanii meeqa maal jennee 2400 asirratti immoo deebisnee prepaid equipmentiin keenya immoo there is equipmentiin keenya kun maal jennee equipmentiin asitti 17,500 akkasii isaan kun asseetii jala warra jiran jechuudha. Jiisiis asseetiidha. Isaan kana asseetii jala qabatanii akkanoo qabatan normaal baalaansiin isaanii maal ture diibii ture jechuudha. Diibiitiin normaal baalaansii isaanii ture. Mee hatti aanu immoo liyaabiliitiidha. Liyaabiliitii jalatti immoo akkam ture haa jennee ilaallu. Liyaabiliitii liyaabiliitii isaanii kan akkamitti kan ilaalla. Akkaawuntii beebilii jira jechuu isaan jala. Liyaabiliitii jala akkaawuntii beebilii jira. Akkaawuntii beebiliin immoo yeroo hunda normaal baalaansiin isaadha maal jalataa kireediitii jalataa ilaala asitti akka hubattalla. Sanboota jalqaba qarshii $2,200 ture. Sanboota irraa kafalee namichi gizee irraa kafalu maal godhe irraa hir'isaa normaal baalaansiin isaadha immoo 2,000 ture. Akkasi keessanii katti aanu immoo owner equity owner equity immoo akkamitti ta'a? Owner equity kana immoo akkamitti barreessina? Owner equity normaal baalaansiin isaadha. Owner equity dha jechuudha. Maali? Normaal baalaansiin isaadha kireediitidha. Jalqabaas 20,650 ture. Eenyuun isaa kaapitaaliin isaadha jechuudha. Kaapitaal 20,650 jechuudha. Namoonni cinaa jiran fakkaata gizeen hin jiru kana. Eshi katti aanu immoo dirooyingiin isaatiis akkasuma baasna. Dirooyingiin isaadha owner equity jala jira. Normaal baalaansiin dirooyingiidhaatis diibiitidha jechuudha. Dirooyingiin tafakkiisan isinitti hin fakkaatiin gaatan withdrawing jechuudha. Withdrawing normaal baalaansiin isaadha diibiitidha. Garuu eessa barreessine dirooyingi kun olaala. Asitti qarshii $1,500. Katti aanu immoo maali? Seelsiin isaadha. Maqaa seelsiin isaadha. Maarchii guyyaa 6 qaba. Maarchii guyyaa 31 qaba. Tootaaliin isaadha. Tootaaliin akkuma reefu isin jedhe sanii galmeessina. Tootaaliin isaadha qarshii 5,200 fi meeqa? 25 jechuudha. Qarshii 5,525 jechuudha. Normaal baalaansiin isaadha. Asitti ilaali bikka lamatti asii jana seeqachi waan hin barreessuuf qalbiin yeroo tokko naatama dhiifama. Eshi katti aanu immoo salaarii ekspensiin isaadha immoo meeqa ta'a? Diibiitiin isaadha jalqaba 575 itti aanee 575 maal jechuudha kun? Isaan kun karee riisepshinistii isaa saniif kafalaa ture jechuudha. Gizii walitti daballee meeqa ta'a? 11,000 fi salaarii expense salary expense gizii walitti daballee meeqa jenneen 1,150 jechuudha. Akkasii barreessina kanaas isaan kan hundi waan hin barreessu jiruuf wayii fi katti aanu immoo isaan itti aanu maal jennaan salary expense isa daawwan takka akkasii miscellaneous expense MS expense
expense miscellaneous expense miscellaneous expense jalqaba 125 walii galammoo ko 369 taati jechuudha 369 taati isaan kana hundaa'u akkana barreessina. Diis waan amma harkaan asitti barreessu kun harkaan asitti barreessisni mul'atu kun kaasiitiidhaati. Kun immoo asitti immoo liability account payable jira. Naannoo kanatti owner equity jira. Owner equity jala warri jiran capital jira. Drawing jira. Drawing itti aansee immoo retaining warri jennuunis ni jiranii. Garuu immoo maanta immoo owner equity jala qabanna. Drawing capital drawing sales salary expense miscellaneous expense miscellaneous expense bi salary miscellaneous expense fi salary expense kan akka expense fudhatan jechuudha akka expense fudhatanii sales ni immoo akka maalitti sales ka jennuun kun akka revenue fudhatanii kan ammoo drawing fi capital owner equity dha jechuudha. Kanaaf amma kana booda maal goona trial balance waan jedhamu jira jechuudha. Waan xiqqishoo namatti maal jeesii turfaatti jee maal jedhu maal gootanii isaan kan hunda akka barreessine kanaan trial balance keessa galchina. Trial balance keessa gaafa galchinu maaliif fayyadaatti the equality of debit and the credit in ledger should be verified at the end of each accounting period. Such verification is called trial balance jedhama jechuudha. Amma san booda akkuma jalqaba gaafa financial statement hojjechaa turre san financial statement hojjechaa turre san asittis maqaa wantiidhaan maqaa kaampaanichaa barreessina. Hiil Photographic Studio maqaa kaampaanichaati. Trial balance immoo statementiin isaadha waan nuti hojjenne kun maalidha? March 31 1990 jechuudha. Isaan kun akkamitti akka gartee trial balance akka hojjennu isinitti agarsiisuufi amma asitti gaa waan akka hubattan barbaadu maali? Isaan kan hunda jechuudha akkaawuntii waliigala akkaawuntii meeqa qabna seetan nuti jechuu kaashii asitti jala takka 2 3 4 5 qabna jechuudha. Asitti jala qofa asitti jala 5 qabna. Liability jala akkaawuntii payable qabna. Owner equity jala immoo capital fi drawing qabna. 2 5 asitti tokko qabna. Tokkoon kun 6 7 8 9 10 qabna jechuudha. Nuti akkaawuntiilee 11 qabna waliigala. Akkaawuntiin 11 kun akka reefuun tan ammoo waan dhumaa barreessee isiniif barreessuun viidiyoon kiyya xiqqishoo irraan tan ilaallettu bilbilaan qabu harkaanis waan isin barreessaa isin agarsiisu jiruufi dhiifama yeroo itti aanu guyyaan isin hojjedha yaa guyyaa waan dubbisa walee fi nama galgala hojjechuu jira. Kana jechuun kaashiin asitti agartan kun jechuun eessaa akka dhufe lakkoofsa hoon isaa dhufe akkasii barreeffame reefuun tana qabeetiin ture hubattanii jirtan jeetii yaada leesjirirraa fudhannee jechuudha qarshii ilaala asitti 100 fi 631 waan asii fudhannee jechuudha. Katti aanu immoo 1,000 fi 775 anis akkasuma barreesse laala iskiriptoodhaan akka jala deemtanii kana dubbistanii barbaada. Katti aanu immoo account receivable supplying keenya immoo 850. Katti aanu immoo prepaid renting keenya immoo 2,400. Photographic equipment keenya immoo meeqa jennee 17,500 jechuudha. Akkuma nan barreessanii na ilaaltanii sanboota itti deebitanii immoo account payable keenya immoo sin meeqa account payable keenya ilaala. Waan kanatti barreeffamuuf maaliif ni beektanii? Inni kun DVD barreeffama. Normal balance isaadha. Normal balance isaadha. DVD ta'a 2,200 qofa ta'a. Doolaara 2,000 account payable dha jechuudha. Katti aanu immoo capitalin keenya qarshii yookaan doolaara 20,000 fi 650 akkuma nan barreessanitti. Katti aanu immoo 15,000 1,500 drawing isaadha. Sorry 1,500 drawing normal balance isaadha. Maali 1,500 kasii kana jechuudha. Naannoo kanaatti agartan kana isa kana. Katti aanu immoo 5,500 fi 25 5,500 fi 25 jechuudha. Kanaaf asii barreesseetiin jira. 1,150 kunis akkuma nan barreessanitti kun olaal salary expense isaadha akkasii barreeffama. Salary expense dha sittiisi. Miscellaneous expense immoo 369. Kanaafuu asii fi warri asiin jiru kunii fi
diibii ta'e kun warri gadi asiin gadi ta'e kun wal qixaa jechuudha. Tiriil baalaansii waan yeroo baay'ee nu fayyaduuf kanaafi. Kanaafuu tiriil baalaansiin keenya kanaaf nu fayyada. Asitti akkuma agartan waa xiqqishoo wayiitirraa isinii galee jeetiin hubadha. Waan viidiyoo kiyya daawwattaniif baay'ee galatoomaadha. Obboleeyyiin keessa warreen arginiifis warra afaan kana dhaga'u hundaanuu gaa'uu akka barbaadaniin barbaada. Baay'een isin jaalladha. Baay'ee natti toltanii viidiyoo kiyya waan daawwattaniif hedduun isin jaalladha. Yeroo itti aanu immoo guyyaan isiniif hojjedha. Amma waan hin galgala hojjedheef xiqqishoo viidiyoon isaadha kwaalitiin qabu. Sheer komentii illee naa barreessaa waan hin sirreessuu qabu. Yeroo itti aanu immoo wantoota rama gadiitti argitan kanaa fi worksheetii akkamitti hojjetan waa'ee maachingii pirinsipilii akkuraal beesis kaash beesis diffeeraal aanirni revenue accrued expense accrued revenue akkamitti prepaid expense isaan kan hunda akkamitti akka hojjetanii fi closing worksheetii illee akkamitti akka hojjetamu waliin ilaalla. Hundoo isaadhaa financial statement immoo worksheetii irraa akkamitti akka baasan waliin ilaalla. Hojii yoo jiraatan naa barreessaa closing entry illee waliin ilaalla naa barreessaa. Like share illee naaf godha jechuun walirraa akkuma yeroo darbee walirraa fayyadamne isiniin jeesanii baay'een isin jaalladhaa. Baay'ee natti toltanii qulqullina dhabuu viidiyoo kiyyaatiif dhiifama isin gaafachaa nagaan naa tura hanga walitti deebinutti.